suuraa adda addaatiif viidiyoolee adda addaadhaa kan bilbila keessan irraa dileetti isin duraa ta'e yookiin isin duraa bada akkaataa karaa salphaa ta'een bilbila keessan irratti dhiyeeffachuu dandeessan isin barsiisa. Egaa daawwattoon kiyya waan kana akka baay'ee argeetti faatu viidiyoo kan laayik share gochuun afaan duraan hordofaa. Hayya daawwattoon kiyya aappii tokko bilbila keessan irratti gabbifachuu isin barbaachisa. Aappii kana gabbifachuudhaaf as Google Chrome keessa ni galtanii achi booda bakka sarchii kanarratti tokko kilik ni gootu achi booda bakka sarchii kanarratti gola Oromiyaatti ni barreessanii gola Oromiyaa. Achi booda gola Oromiyaa kan jiru jalatti ni baasirra tura tokko kilik ni gootu. Ammallee asirratti gola Oromiyaa kan jiru kana tura tokko kilik ni gootu. Ammallee haala kanaan asitti sifidaa asirratti ta'e foon sarchii kana tura tokko kilik ni gootu. Bakka sarchii kanatti qubee raa ka va barreessa achi booda sarchii fuuldura kan kilik gootu sarchii gootu. Achi booda haala kanaan suuraa kan siniidhaa suuraa kana tura tokko kilik ni gootu. Achi booda aappii gabbifachuudhaaf sirra oltaa gaddeemtu manumaati. Achi booda dhumarratti kan namatti mana kan barraa aappii as tuqaa buufadhaa akka jiru jalatti daawulood kan jirti daawuloodii san tuttaniiti aappii kana bilbila keessatti gabbifatanii. Hayya daawwattoon kiyya aappii gabbifatanii yeroo galtan aappii kana haala kanaan sibbaa namaa raayitii kana kilik ni gootu. Achi booda ammallee halluu kilik gootu. Ammallee footoo kan jiru kana tura tokko kilik ni gootu. Ammallee scan all files kan jiru kana tura tokko kilik ni gootu. Achi booda xiqqoo obsaan eeggattu. Achi booda kan haala kanaan suuraa adda addaa viidiyoolee adda addaa kan bilbila keessan irraa dileet isin duraa ta'an yookiin isin duraa badan isiniif deebisuu jalqaba jechuudha. Hanga wanni kun zooree dhumu jechuudha. Obsaan eeggattanii karaa salphaa ta'een haala kanaan waan isin duraa baddeeffachuu dandeessan.